Akkam jirtu hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru OBN sagalee uummataa irratti sa'aatii kanarraa kaasee kan isin bira ga'u sagantaa yeroo kaayyooti. Sagantaa yeroo kaayyootiin egaa keessummaawwan garaagaraa hojiiwwan adda addaa irratti hojii aartii irratti akkasumas hojii tola ooltummaa adda addaa irratti kan hojjetaa jiran isin biraan geenye isin wajjin egaa wal barsiisaatii kan nuti turre. Har'as immoo keessummaa tokko qabadheeti kan inni jiru. Keessummaan kan koo har'aatis hojii aartii irratti dargaggoo hojjetaa jiru. Dargaggoo reefuu ol ka'aa ta'e industirii muuziqaa Oromootiif guddina industirii muuziqaa Oromootiif nama abdii guddaan irratti gatamuudha. Meeshaawwan muuziqaa garaagaraa taphachuudhaan akkasumas immoo weellisuudhaan nama cimaa ta'edha. Egaa eenyu laata isa jedhu gara boodaatti kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Sponsor sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna Qarcaanshee akkasumas baankiin Awaash sponsoroota Plaatineemiiti. Guddisni isaanii ni galateeffannaa. Isinis immoo oomishaaf tajaajila keessan sagantaa keenya keessatti beeksifachuu ni dandeessu. Kottaa karri keenya banaadha isiniin jenna. Maarreegaa qophii kana beeksisaa kan isin wajjiniin turu ani Nasraa Shariifii akkasumas gama ogummaa kaameeraatiin Jinanuus Abdataa akkasumas immoo eebbisaa waliin ta'uudhaan jechuudha kan nuti jirru. Egaa mee odeeffannoo tokko isin biraan ga'uudhaaf guyyaa har'aa waancaan addunyaa guyyaatti jalqabuudha. Odeeffannoowwan gurguddaa waancawwan addunyaa kana duraa keessaa muraasan isin yaadachiisa. Biraazil si'a 5 mo'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti biyya argamtuudha. Xaaliyaaniif Biraazil immoo si'a 2 walitti aansuudhaan fudhataniiti kan isaan turan jechuudha waancaa addunyaa kana. Gama kaaniin Jarman si'a 8 waancaadhaaf qaqqabdeeti kan isheen turte. Hanga ammaa biyyoota 8 qofatu waancaa addunyaa kana fudhate. Waancaa addunyaa kana hanga ammaatti biyyoota ardii 2 keessa jiran qofadha kan fudhate jechuudha. Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaati. Egaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kataritti guyyaa har'aa jalqabu kana eenyutu fudhata laata kan jedhu gaaffii hunduma keenyaati jechuudha. Egaa carraa gaarii biyyoota Afrikaatiif hawwaatan odeeffannoo kana keessaa ba'a. Ergaawwan sponsoroota keenyaa hordofneetu kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyoo wajjin haa ta'u nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Trading. Qarcaanshee Trading. Biyyi mana ofiiti kan guddistee abbaa biyyaa nu taasiste. Biyya nu guddiste guddisuuf egeree bareedaatti ce'uuf jireenya maatii firaa fi aantee ofii kan boruu miidhagsuuf tattaaffin har'aa milkaa'ina boruu akka ta'uuf qusannaan har'aa bu'aa qabeenya boruu akka ta'u malli hojii haaraan dursuudhaan ga'umsa tajaajilaatiin maamiloota isaa gammachiisaa tattaaffii keessan tumsuudhaan hawwii keessan boruu kan dhugoomsu baankiin keessan isiniif jira. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa guutuu addunyaarra jiraattan baga gara biyya keessanitti dhuftan baankii keenyaa waliin hojjettan tattaaffiin keessan har'aa boru dagaaginatti isiniif jijjiirama. Baankii keenyatti sharafa biyya alaatiin kan banattan filmaatawwan qusannaa garaagaraa fi tajaajilawwan liqii xixinnaa fi yeroo dheeraadhaan kaffalaman adda addaa ni argattu. Bu'a qabeessummaa isaatiin baankii dursaa akkuma ta'e hundaa isinis milkaa'ina keessaniin akka dursitan isin taasisa. Banki Awaash.
Egaa hordoftoota keenya akkuma duratti isiniif kaasee jiru keessummaa qabadheetiin jira isiniin jedheen jira. Keessummaan keenyas immoo egaa meeshaa muuziqaatiin taphachuudhaan kun jalqabeeti kan inni jiru. Egaa guddisnee si galateeffannaa baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii. Tole hordoftoota keenya wajjiniin wal barine. Yoomiyyuu Saamsoon jedhama yookaan yoomiyyuu Alfiin jedhama. Qindeessaa muuziqaa, weellisaa. Muuziqeessaadha walumaa galatti. Muuziqaa keessa jira. Tole yoomiyyuu Saamsoon yookaan immoo yoomiyyuu Alfiin. Alfiin maalidha? Alfiin maqaa haadha kiyyadha. Yeroo hunda maqaa kiyya keessatti ishee arguu waan barbaaduuf maqaa isheetiin stage name baasee of moggaasee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kunis yaada addaati. Maqaa haadha ofii yeroo baay'ee kan keetii wajjin akka dhaamu barbaaduuni. Egaa yoomiyyuun akkuma hordoftoonni keenyas ilaalaa jiran meeshaa muuziqaas ni taphatta. Dandeettii addaas ni qabda. Kana malees immoo kiiboordiidhaanis akka taphattuudha. Maatii aartii keessatti akka dhalattee guddattee odeeffadheetiin jira. Armeen keessa abbaan keessa hojiidhuma aartii keessa akka jiranudha. Mee isaan maal hojjetu kan jedhu gara boodaatti itti deemna. Ati garuu yoomidha gara aartii kanaatti kan makatte? Ani akkuma jalqaba jetteetti maatiin kiyya lamaanuu aartii keessa jiru. Waa'ee muuziqaa, waa'ee aartii ilaaluudhaaf carraa qabaa jechuudha. Saniif daa'imummaa kiyya irraa jalqabee waa muuziqaa dhagaa yeroo taphatan ilaalaa guddadhe. Saniif daa'imummaa kiyya irraa jalqabee fedhii aartii keessa seenuu baay'een barbaada. Muuziqaa kiiboordii piraaktis gochuu yeroo kan jalqabe yeroo muraasa keessaa garuu muuziqaa dhaga'uun fedhii fi muuziqeessaa ta'uun kan barbaade daa'imummaa kiyya irraa kaaseeti. Daa'imummaadhumarraa kaastee fedhiin si keessatti uumamaa dhufe jechuudha. Keessattuu immoo kan namatti tolu yoomiyyuun yeroo ammaa kana weellistoonni irra caalaan baay'inaan kan jiru sirbuma garaagaraa walaloof yeedaloodhaan miidhagsanii weellisuudhaan alatti gara meeshaa muuziqaa kanatti kan adeeman baay'inaan hin mul'atanu. Ati immoo meeshaa muuziqaa keessattuu gitaaraa atamma qabatteetiin taphachaa jirtu kana namni ilaale weellistoota hedduu kana dura aartii uummata kanaa akka tarkaanfatee yoowwan ga'u warra godhan ni yaadatu mana isaanii ta'anii jedhee yaada waan ta'eef kun baay'ee kan jajjabeeffamuu qabudha. Egaa sirbas babbareedaa ta'e weellistee hordoftoota kee biraan geesseeti kanatti jirtu. Keessattuu sirba irreechaatiin wal qabatee sirbi sun hordoftoonni keenyas ilaaluu danda'u. Baay'ee bareeda. Haallatittis sagaleetti baastu waraabbii isaatiinis wal qabatee sirba baay'ee bareedaa ta'edha. Sirbicha mee duuba isaa eenyutu jira? Sirba san duuba namoonni baay'een jiru. Yeedaloo isaa kan hojjete jalqabaana. Muuziqaa kan qindeesse ana. Garuu meelodii isaa irratti jireenya Shifarraa'uun jira. Meelodii isaa irratti miksingii fi maastaringii isaa irratti Abenezer jira. Namoonni baay'een hirmaatanii jiranii muuziqaa kana irratti. Muuziqaa kilipii irratti Faantaawun jira. Kilipii afaan Oromoo yookaan muuziqaalee afaan Oromoo irreechaaf kan weellisaman, kan sirbaman addadha yoo ilaalte. Namoota waa'ee irreechaa ani quuqama hin qabuun jira irreechaa irratti jechuudha. Sirba kana hojjechuuf kan na kakaase. Namootni baay'een irreechaadhaaf yaada inni qaban sirrii miti ilaalcha qaban jechuudha. Irratti afaan Amaariffaan illee jira sirbuma irreechaa irratti. Afaan lamaaniin kanatu hojjette achirratti. Saniif namootni baay'een waa'ee irreechaa, waa'ee Oromoo, waa'ee feestivaala guddaadha. Waa'ee san waan beekuu qabaniif Amaariffallee maknee irratti hojjenne kana fakkaata jechuudha. Sirba baay'ee bareedaa ta'edha. Yeroo baay'ee sirboonnis yeroo haalli isaanii wal fakkaataa deeman namatti hin tolu. Waan addaa ilaaluu barbaada namni waan ta'eef xinnoo ishee adda namatti tola. Mee gara meeshaa muuziqaa kanatti adeebinuuti. Ati gara hojii aartii kanatti seenuudhaaf yaadallee kan qabdu, kan fedha qabdu daa'imummaa keerraa akka ta'e kaasteeti kanatti jirtu. Mee warreen kana dura gitaaraan taphatan keessaatii kan hawwaa turte etuun akka ebiluu ta'e jecha
kan guddatteetu jira moo akkasumaan akkamitti yaaddamee kanaan taphachuu? Sirboota afaan Oromoo baay'een dhagaha. Alii Birraa baay'een jaaladha. Sirboota isaa yoo dhageete gitaariidhaan taphachaa. Jalqabarrallee kan taphadhe sirba isaadha. Baay'een jaaladha isa. Namootni muuziqeessawwan baay'ee afaan Oromoo keessallee baay'ee garuu gitaarii akka taphadhu yookaan muuziqaa keessaa akka seenu na godhe Eliyaas Malkaa jedhama. Qindeessaa muuziqaa guddaadha. Gitaaristii guddaadha. Isa baay'een jaaladha. Isatu na jalqabsiisee gitaarallee. Yeroo ammaa kana dargaggoon akka keetii hojii kana dura artistoonni gurguddoo ta'an dhalootaaf waan guddaa dabarsanii darban kan isaan ittiin hojjechaa turan egaa dargaggoonni akka keessanii immoo dhaalanii yeroo isaan akkasitti ifatti baasan kan jajjabeeffamuu qabudha. Egaa hojii aartii kana keessatti bu'aa bahii hedduutu jiraata. Mee erga jalqabdee waggaa hammam taateettati? Muuziqaa barachuu waggaa 4 akkas waggaa 5 barumsa barachaa chumaan muuziqaa practice gochuu erga jalqabee jechuudha. Garuu sirriitti jalqabeen jedhee kan yaadu waggaa 2 waggaa 1 akkasuma fakkaata istiidiyoon banee qindeessuu fi sirballee hojjechuu kan jalqabee jechuudha. Tole kana dura yeroo sirboota namoota weellistoota qilleensa irratti yookaan televezyiiniidhaan ilaaltu yeroo akkasitti hojjetanii ilaaltuu fi gaafa ofii keetii hojjettu bu'aa bahiin inni jiru dadhabbiin inni qabu xumuruudhaaf yeroo ammamis namatti fudhata haala jiru meemina kaasi. Muuziqaan maatii aartii irraa waan baheef yeroo hojjetan illee arguun danda'a argaa guddadhee garuu gara keessatti yeroo seentu bu'aa bahii baay'ee jira. Muuziqaa yeroo hojjetu namni baay'een muuziqaan daqiiqaa 5 yoo taate daqiiqaa 5dhaan hojjetamee kan dhumu fakkaatuu danda'a garuu isa san fiduudhaaf bu'aa bahii baay'ee qaba. Garuu fedhii muuziqaan fedhiidhaan yoo hojjette paashiniidhaan yoo hojjette sirriitti hojjetamuu danda'a. Akkasiin hojjetan. Baay'ee namatti tola. Mee jidduutti immoo gitaara kan akkanumatti ilaaltee nasraan callistee naan jechuu danda'u hordoftoonni keenya waan hin jetta? Hin danda'ama. Galatoomii amma sirbatti taphattee. Sirba Alii Birraa Kophaa koo kan jedhudha. Sirba baay'een jaaladhudha. Kophaa koo na dhiiste. Sirba Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraati. Egaa kan jannataa isaa taasisuu isaan jenna. Baay'ee kan namatti toludha. Mee gara maatiitti adeeminu. Maatiin kee maatii aartiiti jennee jirra. Maatii aartiiti. Eenyuun faadha nuun jechuu danda'u? Baandii Urjii Adaamaa keessa akka jiran illee odeeffadheera gaama. Mee maal hojjetu isaan? Abbaan kiyyaa Saamsoon Biraanuu jedhama. Qindeessaa muuziqaati. Sirboota afaan Oromoo duraan bahan sirboota baay'ee qindeessuudhaan ni beekama. Saamii Abbaa Kebar yookaan Saamsoon Biraanuu jedhama. Haati kiyyaa Alfee Harreessoo jedhamti. Baandii Urjii Adaamaa keessatti shubbisaan waggoota baay'eedhaaf hojjettee jirti. Amma ammoo garee tiyaatiraa keessa hojjechaa jirti. Achuma baandii Urjii Adaamaa keessatti.
Mee sirboota qilleensa irra ba'an yookaan immoo reefu hojjetamaa jiran kan yeedaloo keetiin deeggarame jira? Baay'ee jira. An baay'ee kan hojjedhu saawundtiraakii fiilmiidha. Fiilmiiwwan afaan Oromoo, fiilmiiwwan afaan biraatiinis illee kan hojjetaman. Fiilmii 20 ol hojjedheen jira. Achi keessaa gara 16 akkas kan ta'u yeedaloo isaallee qindeessummaan illee anatu hojjetee ni jiru. Amma yaadachuu dhiisuu danda'a. Garuu ni jira baay'ee. Hayyee bareedaadha. Egaa ammaati meeshaa muuziqaa keessaa gitaaraan taphatta akkasumas kiiboordiidhaan ni taphatta. Kan biroo meeshaawwan muuziqaa keessaa kam taphatta? Yeroon jalqabu kiiboordiidhaan jalqabe. Kiiboordii taphachuudhaan jalqabe. Achi booda immoo bees gitaariin taphachuun jalqabe. Gitaara kana osoo hin taane gitaara bees gitaariidhaan baradhee sirriitti kan baradhee illee isaa bees gitaariin taphata. Liid gitaarii fi akoostii gitaarii kanallee hin taphata. Tole, egaa hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Keessummaan keenya immoo yoomiyyuu egaa kun wajjin yeroo gaarii dabarsaati kan nuti jirru. Jidduutti immoo yoomiyyuun sirba isaa bareedaa ta'e sirba kan irreechaaf weellisteedha mitiire? Meeshaa muuziqaas qabatee dhufeera waan ta'eef jidduutti immoo meeshaa muuziqaa kiiboordiidhaan deeggaramuudhaan sanaan nuuf taphataa sana booda immoo hojii keessatti mudannoo isa mudate illee gaafanneeni nagaatti kan isiniin jennu ta'a jechuudha. Jidduutti sirba isaa hordofneetu gaa walitti deemina. Amma gitaara keessa qopheeffattee hordoftoota keenyaaf feerta. Alfie Abeni Oh ya mareo Oh ya mareo 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 Oh ya mareo Ganna koi Oh ganna koi Ganna ko O ganna koi Yenekrem 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 ከዝናቡም አልጠለል ከጎርፉም ዞርም አልበል ቆሜም ድራሹ ይውሰደኝ ከህልሜም እንዲያደርሰኝ ከዝናቡም አልጠለል ከጎርፉም ዞርም አልበል ቆሜም ድራሹ ይውሰደኝ ከህልሜም እንዲያደርሰኝ Amahi ihamma amahi iham gadambula ihamma amahi iham walintola ihamma amahi iham amahi ihamma amahi iham amahi gadanaga amahi nage amahi alamanni amahi nage Ammahi barabari Ammahi nage Ammahi ayamma Ammahi iham Ammahi ihamma Ammahi iham
atongi moi baga leben diragaga atongi moi baga leben diragaga atongi moi baga oya mareo leben diragaga oya mareo atongi moi baga oya mareo leben diragaga oya mareo atongi moi baga 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 oya mareo leben diragaga oya mareo atongi moi baga oya mareo leben diragaga oya mareo ganna koi o ganna koi o ganna koi atongi moi baga oya mareo leben diragaga oya mareo atongi moi baga oya mareo leben diragaga oya mareo atongi moi baga atongi moi baga atongi moi baga leben diragaga atongi moi baga atongi moi baga atongi moi baga leben diragaga atongi moi baga oya mareo leben diragaga oya mareo ganna koi Awaash ijoollee fi dargaggootaaf. Maatiin gamni ijoollee isaanii qusannaa barnootaan qixa jalqabsiisu. Ijoolleen maatii onnatan irraa argaman aadaa qusannaa guyyaa guyyaan gabbifatu. Maatiiwwan egereef yaadan ijoollee isaaniitiif fakkeenya ta'uun qusannaa shaakalsiisu. Shamarri ijoollummaadhaa hanga dargaggummaa hordoffii maatiitiin guddatte qusannaan qajeelfama jireenya ishiiti. Maatiiwwan ijoollee fi barattootaaf qusannaa jalqaban faayidaa addaa qusannaa jalqabsiisuuf ta'u qopheessinee eegna. Baankii Awaash. Hordoftoota keenya egaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti keessummaan keenya immoo yoomiyyuudha. Yoomiyyuudha wajjin egaa yeroo gaarii dabarsaatti kan nuti jirru akkuma amma daawwattanii turtan sirba saagaa haala bareedaa ta'een meeshaa muuziqaatiin nu taphateeti kan inni jiru. Egaa guddisneeti kan si galateeffannu hordoftoonni keenya si galateeffataa jedhee yaada. Tole mee yoomiyyuun yeroo ammaa kana egaa hojii aartiitii hojjechaa jirtu egaa waanuma muraasa kaasneeti kan nuti jirru ituu yeroon jiraateeti bal'inaan haasa'uu dandeenya yeroon keenyas gabaabaadha. Mee kaayyoon kee maali? Yoomiyyuun eessa gaa jennee eegnu kan jedhu mee nuu kaasi. Kaayyoon kiyya guddaadha. Muuziqaan yeroon jalqabu namatu na dirqisiisee osoo hin taane ofuma kiyya fedhii baay'ee waan qabuuf jalqabe yeroo saniif ammoo waan guddaa aartii yookaan aartii Oromoodhaaf chaaptarii tokko uumuun barbaada. Wanna tokko weelluuwwan afaan Oromoo hojjetamanii jiranii baay'een isaanii anillee waan haaraa
amma styliin dhufe EDM jedhama albamii kiyya fixaa jira achumaan illee haasa'uun kan barbaadu albama kana keessatti muuziqaan Oromoo lookaal ta'e Oromoo keessa qofa osoo hin taane akka addunyaatti akka dhagahamu akka addunyaatti akka beekamu aadaan Oromoo baay'ee qabna aadaa baay'ee qabna so aadaa san sirriitti addunyaadhaaf mul'isuun barbaada yaadowwan universaal ta'an aadaa kiyyaan fidee san hojjechuun barbaada kaayyoon kiyya guddaan kana. Hayyee kaayyoon kee biras ingeessa jenneeti kan nuti yaannu ati ganaa ijoolleedha. Keessattuu sirbootati afaan garagaraatiin kanatti hojjechaa jirtu. Sirbaata afaan Amaariffaatiin weellistee tokko ilaalaan ture sa'uu rakkasa kan jedhu tokko haala jiruuf jireenya hawaasni keenyatti jiru haala nageenyaatiin wal qabatee rakkoowwan jiran achi keessatti illee tuqaatii kanatti kaasaa turte. Egaa sanas ilaalaati kan hin ture jechuudha. Afaanota lamaanis namni kaanis akka dhagoof wal bira qabanii haalli itti hojjetan kunillee baay'ee bareedaadha. Egaa yoomiyyuun yeroo biraas walitti deebina jedheetiin yaada. Waan baay'ee silaatiin kaasna yerootu nu jalaa gabaabbatee jabaadhuudha kan nuti siin jechuu barbaannu keessummaa keenya taatee waan istuudiyoo keenyatti nuuf argamteef guddisnee si galateeffannaa jabaadhuu siin jenna. Anillee baay'een galateeffachuun barbaada yaada kiyya akka ibsu of promoota akka godhu waan naaf feerteef galatooma. Hordoftoota keenya egaa kan isin hordofaa turtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti keessummaan keenya immoo yoomiyyuu nooliin kan inni ture jechuudha qindeessaa muuziqaa akkasumas weellisaadha. Egaatu yeroo qabaanneeti waan bal'aa kaasuu ni dandeenya yeroo keenyatu gabaabbatee yeroo kaanis kan walitti deebinu ta'uu ni danda'a. Isinis nu hordofaa nu wajjiniin yeroo gaarii waan dabarsitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Ispoonsaroota keenyas dhaabbata daldala buna qarcaanshii akkasumas baankii Awaash guddisnee galateeffannaa. Torban qophii kan birootiin kan walitti deebinu ta'a. Torban kun kan nyaattan kan itti sifaa'u kan yaaddan kan itti milkaa'u isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Qopheessee kan dhiyeesse ani Nasraa Sharifii gama ogummaa kaameeraatiin immoo Jiinanus Abdataa akkasumas immoo Eebbisaa Kumsaa waliin ta'uudhaan turre. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u xumura irratti garuu sirba tokko kan isaan meeshaa muuziqaatiin taphatan kan Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa biyyoon itti salphatuuti. Kan isaanii isin affeerraa torban nagaa isiniif haa ta'u fayyaa ta'a. Sumaan qaba inni si abdate sumaan bule ati moota ifi an fuudhee ule gara kee dhufeera ati maddu abdiin si godhate itti mul'adhu namni waaqaan bule kufeen kufu nam dhugaan jiraate kufeen kufu namni rasaan bule. Kufeen kufu jiraata yoomillee. Yaa Rabbii yaa Jabaa ilkoof sumaan qabaa. Sumaan qaba. Waaqa ulfoo maraa araaramii araar maraa waaqa ulfoo maraa araaramii araar maraa araaramii araar maraa araaramii.